مجتنا من برا جتي وعندنا إن شاء الله خنا بورا وني برالي نومامو دوغورا خنا لي ديبينو مامو أو سانس جرا واي هرنجي واي غندوما واي مالي na baay'ee mucaa single person nama tokko mucaa waan nama tokkooti gandaalillee waan biraa naasayina waa'ee nama tokko ajandaallee gudduun hin barbaachisu waan godhuu qabnu waan itti himuu qabnu itti himneerraa kana booda wanni akkanaa akka hin deebine jennee waan jechuu qabnu waan namni jiru hundaa jenneerraa kanaafi kana asuma isiniin jechuu barbaadna dubbii amma gabaabsumatu gaarii jechuu barbaadeeti obsaanis jira innis waan tokko asumaanaa dubbatu haati faatee amma nu bira jirti kana booda هذا فاتي في ونه عندنا سيفتي نسي سيفين كي ريتشو بربانة. يا قالتوا ما يامو والفاتة قالتوا ما تاو الجنة سلاوان جنون كم نفو قالتوا ما سنين جن. أي قريدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وبركاته ورأس كمان أكسما بلشتني خاشر جولي ولي كبير هم ديكيشنو وردا وجه جرتن كم جرتن نجاكيشن فيارا دوغاد بيتو في واني كل يرو اتشي تهوتي انا في بليس يا امان كل اللي ننطره ارجع غرتي واني سن هندته نوتي بالبلمي ارجع بالبلمي مانا كديري دينه هدفات فونه افبر في نيجو اكشي غارو واني تهته هدفات الرئيس دقيسني جرتن وان مدتيجو يرو سنت قامن قدولين قافته أتي خديريس واني يرو سنت وان برات تره هاتفاتينس واني متوان برات تره كان كيس ديبيا كهاريات دبچو بربادو اني غارو ولا مسد كان را دبچو بربادو تجرا اني رغا دبچو erga gartee wanni ta'e haati faatellee yeroo sirriitti aarii keessa galtee yeroo as turtetti poolisiin qabsiisuun qabaa naaf hidhamuu qabaa waa hedduutu yaadame jechuudha. Waa hedduutu ta'e osoo gartee jaarsoliin jiranii warri akka amaan kun faan osoo jiru osoo nuti jirru gara sanitti hin deeminii waan jira isin jidduu laalleeti manguddummaan finnaa jennee dubbii lafa qabne haadha faateetis kadhannee haati faatee harka nu darbitee nu dhagahuu diddee abadan akkamittiin haati faatee dhugaa dubbachuu fi tumaa osoo hin taane jechi inni yeroo sanitti walitti qabee jee santu aarsinatti fakkaate dhugaa dubbachuuf waan nama aarsitu jira dubartii uleen hin aarsitu uleen hin boochiftu jechaatu aarsa jechaatu boochisa jecha gartee inni walitti qabee yeroo san jee sanitti natti fakkaate kaayisiin gartee obsa fudhachuu diddee dhugaa dubbachuuf erga eedaa hanga ganamaatti kadhachaa bullee nu dhagahuu diddee jechuudha. Erga sigaa namoonni gurguddaanis ni jira jaarsoliinis imaama masgiidaa fa'aa ture dhugaa dubbachuuf imaama masgiidaa guddaatu jira boolee bulbulaa kana warra gartee salaachisaniitu jira akkasuma gartee warra manguddootu jira jechuun manguddoo kisa jennu manguddoo gurguddoo warra gartee mootummaa keessaayis hojjetu akkasuma warra gartee gandallee ganda kanallee bulchu warra gartee kabajamaa warra guddaatu jira manguddoolee gurguddoo san waliif finnee viidiyoo xiqqoo tokko agartan natti fakkaata Suuf Umar keessatti dhaabbata Suuf Umar keessatti achumatti gartee manguddoolee sanis achi walitti qabnee nulleen achi dhufnee waan jira achitti dubbanne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf asirratti amma waa hedduun argaa jira. Akkamitti hanganatti dubbii tana bira kuttee warri dubbii oowwisuu barbaaddan isin jettan. Obboleeyyan kiyya dubbii tanallee warri tokkolleen gara gandummaa oofuu barbaaddan. Waan kanatti fayyadamtanii obboleeyyan lamaanutu wal dhabe. Dhugaa dubbachuu jechuun ammallee numaan jedhan haati faateetii fi kadiir obboleeyyan isin miti jechuullee baatan nuti obboleeyyan walii goone akka fedhan haa wal dhaban akka fedhan haa wal godhan ani waan hin harargee ta'eef miti kan hin kadiiriif dubbadhu ani waan hin harargee ta'eef haadha faateen dhiibu amma haadha faateen dhugaa dubbachuuf na bira jirti mana kiyya jirti isin galee kadiiriif illee dubbadhu haadha faateef hin dubbadhu yeroo sanitti wallaahi namni lolaa ture ana ida akkamitti dubartii keessattuu keessummaa michoon tun gartee soddaadhaas gam tokkos keessummaadha akkamitti akkas godhe jee namni akkaan lolaa ture tokko an hayyaana harargeedha.
isin galee garuu komantii irratti roobu dubbisaatiin ture waan badaan argu jira. Dubbii tana Harargee fi Arsii waliin hin dhowina. Warri gartee komantii barreessitan naaf keessatti tore ni dubbata maal dhiifama sheekka maal na fichisiisi. Warri gartee asirratti komantii barreessaa jirtan akkasuma warri gartee asirratti illee dubbachaa jirtan dhiifama naa godhaa dubbii tana ooftanii Harargee fi Arsii walitti hin buusina. Wanni inni sidaamu guddaan isa kan nuti gawanni goone har'a manguddoo fuunee Arafaat illee ture akkasuma manguddoolee walitti qabamanii wanni har'a ta'e waan guddaadha. Dhugaa dubbachuuf mucaallee achi finne mucaa akka gartee heera gartee manguddoon Oromoo itti murtutti badiin itti muramee jira. Dhugaa dubbachuuf ninki jibee Arafaat achi turte manguddoonni akkam waan gartee inni Arsii tuqeef achitti dhaabbatee akka dhiifama godhu gaafatan. Dhiifama qofaa miti. Dhiifama qofaan hin dabarre. Akka gartee haadha faaxillee maal ture wanni san gindilibsitti uwwisanii haati faaxillee rabbi si haa kabaju gindilibsi san deebistee mangudduma gartee achi ture warra gartee isaa walitti araarsanii deebistee uwwifte. Waan akeekkachiifamee jira Kadiir achirratti. Kadiir maal akeekkachiisanii har'a booda akka gartee Arsii arrabsuu mitinii jecha badaadhaan Arsii akka hin kaafne. Arsii qofallee miti Harargee jechuudha. Akka Harargeellee jecha tokko hin jenneen achirratti gartee dhaabbatee waadaa galchisiisanii achitti manguddoo waamee achitti gorsanii akkasitti walitti araarsanii walitti fayyisanii waliin maramanii obboleeyyan lamaan adda galan. Viidiyoo xiqqoo tokko waraabamee ture. Viidiyoon sana gaa akka tasaatti bahee sooshaal miidiyaa irratti maxxanee olii gad deemaa jira viidiyoon sana. Akkasii obboleeyyan lamaan kana walitti fayyisan walitti araarsan. Kadiiris balleessa badiisan balleessa jee fudhadha jee achitti dhiifama gaafate. Haadha faaxillee dhiifama gooteef yeroo san. Maaliif dhiifama gooteef Kadiir jechaan yeroo san illee rabbii fi manguddoota gartee dhufanii nu jidduu seenan kana jechaan dhiifama godheef jette dhiifama goote. Kanaanin isirraa gabaabsa dubbiin har'a asirratti dhumate. Inni niin jehuu barbaadu kadhumaa warroonni gartee asirratti dubbii dubbachaa jirtan gurbaan kun kana dura kana godhee jettan kunillee hin barbaachisu obboleeyyan kiyya. Wanni duraan godhame dur godhame. Nama tokko yoo waan tokko balleessi waan kana dura godhameef waan san hunda walitti qabdanii asirra fiduu hin qabdan. San waan dur ta'e kute seenaa biraati. Amma isaa fi haadha faate wal lole waan isaa fi haadha faate kana waan araaraa irratti yoo deemtan dubbadha. Garuu asii dubbii waan ni gootanii kanaan dubbiin booda hammachaatuma deemtu malee hin toltu. Gaarii miti dubbiin haala sanatti deemuun. Ammaashis namoonni gartee as jalatti amma asitti namni Kadiir tuqaa jiru jira. Guddaan akka jiruun Harargee arrabsu jira. Harargeen akka jirtuun maraattuudha, akka jirtuun fayyaan qabdu, Harargee wooma kana daleedii akkanaan obboleeyyan kiyya. Harargee keessaa gaggaarii meeqaatu jira. Harargee keessaa hayyuu meeqaatu kanaan. Komantii akkasii nagarre noonu yuun keessumme soobsaa kenna qaali. Wallaahi modeetana qaba. Akkasii ani keessummeessu. In keessummeessinu nu Harargee wallaahi nin kabajnaa nin jaalanna Kadiir Harargee bakka hin bu'u kana nun keessummeessinu namni marti modeetana qaba irratti duulaa jira warra akkasii kanaaf nu san hin keessummeessinu Ustaaz Kamaal mee Ustaaz Kamaal jarraa kennaa hundi keessan mee Ustaaz Kamaal yaada amaan turanii jira yeroo mara Sekondii soddoma warri biyya laarraa gara biyyaatti dhuftan namoonni tokko biyya laarraa rakkoo garagaraatiifis ta'ee dhimma dhuunfaatiifis ta'ee yeroo fixattanii gara biyya kanaatti galtanii namni sooshaal miidiyaa warra bahee waan tokko dubbatee fi ebelu akkana jedhee fi piliisi waan hin taane keessa hin gadina. Namni eenyu bira qubatuu qabnu eenyu jedha. Akkam taana jedha adda baafadhaa malee girri jettanii nama sooshaal miidiyaa irra bahee ebelu akkana rabbiif jedha of eegaa ani garuma dubbachuu barbaada. Namni keenya xiqqaachuun qabu walumaa galatti rabbis naa eegu. Akka feete hangadi bu'aa carraa namaaf kenna gadan bu'a. Obsaa galatoomii haamuu atillee galatoomii lammichaa fi hatticha dhabanii jetti. Isiniif gala akkuma jedhan sanii kabajamaa hattichaaf lammicha dhabamu maal jedhan sanii galatoomaa ulfaadhaa kan dhumatee jira ka darbee jira nu waan jennu hin qabnu. Kana booda akka inni obsaa itti dhiyaata sirriitti itti dhiyaata Kadiiriin. Kana booda akka maqaa Arsii haadha manaa isaa wallaahi haa fannisu haa ajjeesu yoo barbaachisaa ta'e
gumaa fixachuu danda'a arsiidha. Gin maqaa arsii akka hin kaasne masxanqaqaa dhumaa itti kenna. Maqaa arsii deebisee kaasee yoo haadha manaa isaatitti aare gadi bayee akka uummata arsii kabajamaa xiqqeessee hin arrabsine. Kanuma siniin jedha. Galatooma ulfaadhaa siniin jedha. Haadha faatee booda si dubbisa. Akka feete atis galatoome carraa nama biraatiif kenni. Ustaas kamuu nuuf olcha. Wala quwwata illa billah. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani karana dhukkuba taafte dhibee natti taatan affantanii dubbatu gara dhabe dho'ee dhabe bo. Alhaasil anamma dubbii dhumatte duuba deebi'uufi miti. Namni badii dalage ganda bakka bu'u Kamaal Abdallah badii dalagu Arsii bakka bu'u kadee badii dalaga. Wallahi amanuu baatanii rabbina raaquba qaba. Rakkoota na guyyaa lama dura akkanumatti akka qaayidaa abjuu kanatti arge. Namni anaaf haadha faatee waliin beekame namni hedduuleen bilbilaati faatee na gaafate. Kallattiin gastii keessatti eessa taachaati faatee jennaan Kadiiriin naafi waliin baadiyyaa deemtee na jedhe. Naafi Kadiir jedhee durriyyeen akka shaantaa harkaan bunnee waan biraa isiin ofitti hin dhiiftu jee gastii keessatti nama dhibbamee qaratti. Namni meeqa itti bilbilee Kadiiriin amaanaa itti kenninee jedhanii. Odoo namni amaanaa namatti kennu waan akkanaa haadha faatee irratti argamuun haati faatee nama beekamtu miidiyaa irratti nama dhagaya obsa dhagaya. Miskiina boolee fuudhee galee jedhuun meeqatu miidhan. An Kadiiriin dura dubban. Wanni waan kana dubbannu waan dhuftuuf dubbanna malee tajara lamaanii dhumte. Nama beekamu borba'ee na himataa ka beeku kan kabajamin namni soddaa kan kabajamin. Viidiyoo waraabanii ebaluu lafaa fuudhe akkana godhe birrii kiyyaan akkana godhe jechuu santu edaa sobaa ka jedhu duudi kiyya kunnati. Namni kenna jecha kana ebaluma nama miskiina sheekkamaan nama gargaaru miskiina jedhe miidiyaa kanatti ilaalee na bira dhufee qubataa jechuudha. An amma ergaa namaa dabarsaa jira.